السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم نججرتني هردفتوتا في كبجمتوتا channel رازانتوب. هردفتوتا في كبجمتوتا كيا channel لكن channel كيساني سبسكرايب لايك كدا هردفتوتا كيا يا أوروموس channel كميو channel أورومو بردا بدا ملتو ديمتو سانچوكاسون سبسكرايب سننجدا har'a kanin qabadhee dhufe ilkaan kenna akkamitti qulqulleeffannaa yeroo ammaa kana namoonni hedduun irra caalaan bunaa fi araada bunaatii fi shaayiin kan qabaman waan ta'eef hanga anarraa kaasee bakka hundattuuyyuu jechuudha bunaa fi shaayiin hedduu kan dhugamu akkasuma nyaatarratti nyaata boodallee kan dhugamu tahee yeroodhaatti dabalaatuma deemaa jira. Garuu asirratti hordoftootaa fi kabajamtoota tiyyaa bunas tahee shaayis tahee nyaatarratti osoo dhuguu baannee irra filatamaadha. Maaliif jennaan inni hordoftoota kiyyaa nyaata kenna kan nyaannu kana faayidaa isaa kan daakee balleessu taha. Kanaaf irra deddeebi'ee warroonni doktoraa waan kana gadi fageenyaan nuuf ibsanii jiranii maali jennaan nyaatarratti akka shaayii yookiin buna hin dhugne yoo xiqqaate turtii sa'aa tokko lamaa booda kan dhugamuu qabu shaayis tahee bunas tahee kanaaf hordoftoota kiyyaa naaf olchaa jecha ani kan qabadhee dhufe har'a waa'ee ilkaaniiti. Ilkaan kennaa akka haala kamiin qulqulleeffannaa akkasuma immoo haala kamiin yoo inni nu jalaa booratee akkasuma immoo bifa halluu keelloo kan deebi'ee tahee akkamitti gara adii deeffannaa akkasuma immoo tuyyuu ilkaan namoota tokko raammoo kan godhatan akkasuma immoo kan caccabanii jalaa hanga takka gugurraachatee dhukkubu akkamitti foldhaanna kan jedhu manuma keenya keessa teennee haaluma salphaan uumama keenya keessatti yeroo hunda argamu fayyadamuu kan dandeenyudha. Akkuma asirratti argitan kana wanni har'a asirratti argaa jirtan kun zinjibila namoonni hedduu hin beeka jedhee yaada. Namni hin beekne hin jiruyyuu jedhee yaadu. Hordoftoota kiyyaa akkasuma immoo zinjibilli faayidaa hedduu qaba. Faayidaan isaa kana jennee xumuruu hin dandeenyu. Takka lama jedhanii osoo dubbatanii faayidaan isaa akkaan hedduudha. Kanaaf hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa haaluma kana wal fakkaatuun manuma keenya teennee haala salphaa taheen shaayii zinjibila kennaa shaayinuu ilkaan nu balleessuu bunnuu nu balleessuu sababa garagaraatiin nu balleessuu keessattuu warri yeroo dheeraa waan mi'aawu fayyadamtanii fi akkasuma immoo waan garagaraa fayyadamtanii ilkaan keessan sababa sukkaaraa waan sukkaara qabu fayyadamtanii isin jalaa ilkaan keessan nyaattamee akkasuma immoo isin jalaa bifa keelloo deebi'e haaluma salphaa taheen mana keenya keessa teennee sirreeffachuu kan dandeenyu siin jedha hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa. Innis maali jettanii yoo kan nan gaafattan ta'e kunoo akkuma asirratti argitan zinjibila soogiddaa akkasuma ammoo kan jechuun ilkaan nyaatamee qabatee akkasuma ammoo ilkaan namoota dhukkubuufis kun dawaadha addeessuu qofa osoo hin tahin dawaadha matammaan isaatu qoricha jechuudha. Soogiddaa fi zinjibila walitti cafacafnee ilkaan keenyatti daqiiqaa 5 kan ittiin rigannu taha. Jechuun walumaa galatti ilkaan keenya zinjibila akka murame kanaan soogidda itti goonee illee itti riguus hin dandeenya. Immoo akkasuma cafacafnee illee eega cafacafamee jedhee soogiddaa fi zinjibila waliin laayinee yoo furshaa ilkaanii qabaanne furshaa saniin riguu hin dandeenya. Kuni qulqulleessuufis akkasuma ammoo deebi'ee raammoo ilkaan keenya yoo kan qabaatu tahee raammoo san kan nurraa hir'isu taha. Hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa yoo danda'ame isiniif danda'ame jedhe waan kana torbaanitti al 3 godhuu yaala. Hedduu waan bareedaa keessattuu warri ilkaan dhukkubu akkasuma ilkaan caccabe jalaa akkasuma ilkaan raammoo godhatee jalaa gugurraachate kuni sirritti hedduu ilkaan keenya qulqulleessuu qofa osoo hin tahin kan ilkaan keenya nuuf argitanii akka dawaatitti nu fayyaduudha. Mataan isaa zinjibilli faayidaa qaba. Fayyaa hedduu gaarii filatamaadha. Soogiddis akkuma beekamu hedduu dawaa of danda'e qaba waan ta'eef jecha manuma keenya keessa teennee ilkaan keenyan haa qulqulleeffannu achuma keessa dawallee nu taha. Hordoftoota kiyyaa qulqullina irratti dabalatee ammoo dabalataan kan nu fayyadamuu qabnu ilkaan keenya garmalee nu jalaa keelloo yoo tahe haaluma salphaan mana keenya keessa teennee kan addeeffachuu barbaannu yoo tahe ammas qophii gara biraatitti jechuudha. Maal godhuu qabna zinjibilaa fi soogidda
haaluma margitan kanaan erga ilkaan keenyatti dibanne ilkaan keenyan dhiqnee geessine booda sanii ammoo tuyyuu hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa kasala dhiyeeffannaa ilkaan keenya hedduu addeessuu yoo barbaanne jechuudha. Kasala kana kasala biyya keenyatti beekamaadha, namni kasala hin beeyne hin jiru jedhee yaada. Kanaaf nu hundi keenyayyuu kasala mana keenya hin jira, keessattuu warri biyya keenya jiraatu hedduu kasala argata. Akkasuma warri gara birallee waan biraatiifis dhaban kasala hixaanaaf manaan dhabamu. Kasala bulleessinee tumnee jechuudha. Kasala kana bikin boodaraa yookiin ammoo kaamiraa keekii jechuudha. Bikin boodaraa yookiin kaamiraa keekii fi kasala walitti maynee ilkaan keenyan kan dhiqannu taha. Isa kana torbaanitti al tokko qofa kan fayyadamnu. Maaliif jennaaniin yeroo hunda waan ilkaan keenya nu addeessu yoo kan fayyadamnu tahee ilkaan keenya gara rakkinnaatitti geessa. Garuu ammoo tuyyuu zinjibilaa fi sooqiddillee erga daaffisaa deema. Haa ta'u malee zinjibilaa fi sooqiddii mataan isaatu qoricha waan tahaniif irra deddeebinee fayyadamuun rakkoo takkallee hin qabu. Torbaan keessatti al 2 yookiin 3 fayyadamuu hin dandeenya. Akkuma argitan kasala haala kanaan bulleeffannee bikin boodaraa itti maynee booda sanii hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa hunda keessanuyyuu kan dhiiraa fi shamarranii kan dhageeffattan guutuun keessan bikin boodaraan kaamiraa keekiitii kan keekiitti goonu kaamiraa keekiitii isa kana jechuudha. Kunoo isiniif mul'isaa jira. Akka kaamiraatitti keekiitti fayyadamna. Kunoo keekii nu afuufee nu bukeessa. Kanaafi hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa bikin boodaraa fi kasala daakkannee bikin boodaraan kunis harceedha. Akka harceeti waan ta'eef jecha akkuma soogiddaati itti godhannee jara lamaan walitti laayinee haaluma salphaan ilkaan keenya dhiqannee ittiin riinee furshaa ilkaanitiin ittiin fayyadamna. Walumaa galatti ammoo tuyyuu furshaan sunnaa baay'eetu jira. Furshaa mukaa akkasitti hordoftoota kiyyaa furshaa mukaa kana kan amma arginu furshaa sunnaati. Fayyadamnu. Akkasuma afaan nu hafuura dhahu, afaan foolii qabu, ilkaan keenya ka caccabe ka foolii qabu hedduu kan qulqulleessuu fi furshaa filatamaa tahe isa kanaan kasalaan tuyne yoo barbaanne furshaa bituu irra caala. Furshaan kun hedduu filatamaadha. Furshaan mukaa jechuudha. Suwaaka jedhamee kan waamamu. Isa kana akkasitti ilkaan keenyaan qulqulleeffannee galgala osoo rafin haa fayyadamnu siniin jedha. Hordoftoota kiyyaa nagahatti.